mallattoo sihrii jaarsaaf jaartii adda baasuuf dalaganii fi waan ittiin uftisituun sihrii tanarraa isa kana isiniif hima. Mallattoon isii tokkoffaan taraddudu tafkiirii fi xalaaqi. Namni waan akkanaa qabu ufi beeku jaartii ufii gadhiisuu itti yaadu yeroo baay'eetti deddeebi'u yaadni akkanaa yoo isiin loluunillee si gadhiisa jechuuni. Lammaffaan ammoo an yaraa zawjatahu bisuuratin qabiixin laalcha badaa isii ilaalu jaartii ufii. Sadaffaan mana taa'uu dhabuudha sa'aatii hirribaa malee manatti galuu jibbuu jechuudha. Inni afraffaan jaartiin isaa tun ufitti beeku dhiphannaa jabaa ufitti beeku wayita inni manatti galu wayita inni manaa bu'u ammoo raahaa argatti. Inni shanaffaan cadamu raghba wal fedhuun dhabamu wal kajeeluun jaarsaaf jaartiin silaa walitti dabalamu wal kajeelaniimi waliin fedhan jarri. وينزعج جدا إذا اقتربت منه حال مالي رفتا يو يسين استفادياتو باي رفتا نمني سحري تفريق كانان ركته مالي نفتس تسفكاتي سورة بقرة آيات إباف تقرى هنگا آيات إباف لما آيان سمال جتي واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان كجتو كيستو آية سن كيسا اتجدي بتك قراتو فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه اتجدي بتي بشانتي قراتي بشان صندوقا قامان دقتا بقى طهاراتي كانان افتي قبساو قبدا كان الراها في امو قامان بر دفتي يا لمتا اللهم ابطل سحر التفريق بين الزوجين يا رب العالمين جتي دعاء اللي ولدت